harka fuune ilmaan Oromoo lammiiwwan ko akkam jirtu jireenyi badhaadhaa maatiin waatiin maasiin gaasiin naguma miti ishoo baga nagaa taatan nagaa taanaan arra geenyee wal agarre yeroo kun yeroo addunyaan dhibee koronaadhaan raafamaa jirtudha ta'uyyuu yaaddoo osoo hin taane of eeggannoodha kan barbaachisu of eeggachaa hojii jalqabni galmaan ga'uu hin dandeenya kaayyoo keenya galmaan ga'uu hin dandeenya maarree Elelaan Art Promotion guyyaa har'aatti haala kana keessatti mana keessan teessanii waa tokko ijoollee keessan akka barsiifattaniif torbanitti guyyaa tokko sagantaalee adda addaa walaloodhaan ciigoodhaan wallisaaf qoosaa gaggabaaboodhaan fudhatee isiniif dhiyaata. Egaa isinis peejii kana subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan, like gochuudhaan, yaada keessan itti kennuudhaan tumsa keessaniin akka na bira dhaabbattan nana mana nana abdadhas. Har'aaf ciigoo qabadhee dhufee gara ciigoottan darba. Ciigoo isa duraa. Burtukaana kichuu xobbeetti diimatu ni bilchaate se'ee nyaachuuf kan kutatu hiddamaa ta'uusaa dursee haa hubatu. Ciigoo lammataa. Soogidda raabsisee gaafa okaatti laate ituu dhiigan buusin gamni hoolaa nyaate. Ciigoo isa sadaffaa. Iyyee gadoo dahoo sagalee ol kaasee sangaa warra soddaa eenyuutu kolaasee. Ciigoo afraffaa. Yayyabaan waa hundaa yaayyaan hunda duraa ayyaanni Oromoo inni Oromoof firaa waaqorranni ture maammoorranni ture haayileerranni ture baarorranni ture atin jiru seeta innoo sirras jira. Ciigolee kan dubbii dachaa bakka inni jiru bo'oo warra gadii keessa barbaaduudhaan sokoof soorgoo isaa addaan baastanii comment bakka jedhu keessatti barreessuudhaan ilmaan keessan walii keessan anaanis deebistanii yaada haaraa akka na barsiistan abdiin qabaa. An Gammachiis Bayyanaa horaa bulaa.